Ashama akka fuunee akkam jirtan hordoftoota toora chaanal YouTube jeestu akkam nagaa keessanii ani nagaa kootii rabbii faa galatu har'a wanta tokko qabadee hin dhufeera innis akkuma kutaalee lamaan darban keessatti wajjin ilaalle barnoota kompiitaraa afaan Oromoon kan jedhu wajjin ilaalle jechuudha. Sinta agarsiisuuf jecha akkuma argitan toora YouTube kan qoramata seera jechuudha. Barnoota isaan kanneen kutaa lammaffaa fi kutaa tokkoffaa kan jedhu warra isin darbuu jiraattan asirraan argattu ilaalaa isiniin jedhaaf duba deebi'aa ta'u kan biraa immoo warroonni toora chaanalii kanaatiif haaraa taatan kottaa maatii ta'aa subscribe godhaa jecha takkaaf lamallee yoo taate irraa baradhaa isiniin jedhaa. Warri maatii taatan immoo galatooma baay'ee nuufaa baay'eedha. Namni xiqqoo ifaajeeti waan kana kan hojjetu ifaajee keenya kana ilaalaa isinis maalloo subscribe nu godhaa isiniin jedhama. Amma kallattii maal gara lecturii keenya irraatti dabarraa jiru. Lecturii keenya irraa yoo bannu isa kana fakkaata jechuudha. Lecturii keenya irraa barnoota kompiitaraa afaan Oromoon kutaa sadaffaa mata-duree sadaffaa jedha jechuudha. Akkuma kutaa jalqabaa fi kutaa lammaffaa keessatti wantoota wajjin wal yaadachiisuuf ta'e kutaa jalqabaa keessatti kompiitarri maalii kan jedhu wajjin ilaalle irraa akkasumas kutaa lammaffaa keessatti immoo faayidaa kompiitaraa fi gahee kompiitaraa sektoroota garaagaraa keessa qabu hanga tokko wajjin ilaalle jechuudha. Maarree ergaa maalummaa kompiitaraa beeknee bu'aa fi gahee isaas beeknee kompiitarri kun eessaa ga'e kan jedhu mata duree irraa kana keessatti dhaloota kompiitaraa ilaallaa jechuudha. Dhaloota kompiitaraa dhaloota shanan jiran wajjin ilaalla jechuudha. Hordofaa akkuma siif kaasee ture irraa kan wajjin ilaallu generation of computer yookaan dhaloota kompiitaraa jedhu wajjin ilaalla. Isaanis dhaloonni kompiitaraa kun shantu jira jechuudha. Dhaloota tokkoffaa, dhaloota lammaffaa, dhaloota sadaffaa akkasumas dhaloota afuraffaa fi shanaffaa jedhamanii jechuudha. Mee amma tokko isaaniitiin haa ilaallu. Jalqaba dhaloota tokkoffaa ilaalla jechuudha. Dhaloonni tokkoffaan bara 1945 hanga bara 1956tti kompiitara ture jechuudha. Innis maal fakkaata sisteema vacuum tube jedhamu fayyadama jechuudha kompiitarri dhaloota tokkoffaa kun. Innis uses thousands of vacuum tube. Vacuum tubeota kumootaan lakkaa'aman kan fayyadamu jechuudha. Vacuum tube jechuun wanta akka tubboo ta'ee wanta qilleensaan guuttee bahu jechuudha. Akkuma asirra argattan isa kana jechuudha vacuum tube. Inni kun kompiitarri kun consumed lot of power guddaa barbaada jechuudha. Kompiitarri jenerashinii tokkoffaa kana keessa ture jechuudha. Kan biraa immoo kompiitarri kun ho'a guddaa maddisiisa. Generated large heat of amount ho'a guddaa kan maddisiisu jechuudha. Akkasumas saayiziidhaan kompiitara guddaa ta'e large size. Akkasumas very expensive kompiitara baay'ee qaalii yookaan afaan warra gaaniitiisa widdii jedhamu san jechuudha. Inni kun kan fayyadamu maashin laangujii fayyadama jechuudha. Maashin laangujii afaan warra malakatee itti dhufna jechuudha. Punched card and paper tape akkasumas kaardii fi kan wanta akka kaasettaatti punchit ta'eera jechuudha. Kompiitarri kun waayirree gurratti calculating device jira. Calculating device saffisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf wanta eda'amu tokko sekondii tokko keessatti wantoota akka 5,000 ni eda'a jechuudha. Akkasumas multiplication wantoota baay'atu tokko
wantoota gadi basatiif 50 sekondii tokko keessatti ni baay'isaa jechuudha. Kun kompiitara bara 1945 bara 1956 ture kompiitara dhaloota tokkoffaati jechuudha. Fakkeenyaaf kompiitara dhaloota tokkoffaa kan yoo ilaalle mootiyyuu fakkeenyaaf kompiitarri dhaloota tokkoffaa kana kan ta'u kompiitara electronic numerical integrator and computer jedhamu isa kana jechuudha sanatti citaa'ee argamu kana. Fakkeenyi lammaffaa isaa immoo EDVAC electronic discrete variable automatic computer kan jedhamu kana jechuudha. Kompiitara baay'ee guddaa ta'edha. Akkuma balbala manaa yoo fakkaata asirratti akkuma argitan kan. Inni sadaffaan fakkeenya sadaffaan immoo universal automatic computer kan jennu kana isii yoo xiqqoo ishiin waan jettu qaabara xiqqaatti fakkeenyi isaanii kana jechuudha. Fakkeenyi kompiitara dhaloota tokkoffaa jechuudha. Amma immoo dhaloota lammaffaa ilaallaa jechuudha. Dhaloonni lammaffaan kompiitara bara 1956 kaasee egaa kompiitara bara 1963 tti ture jechuudha. Innis sistema transistor jedhamu fayyadamaa jechuudha. Transistor jechuun akkuma argitaniitana. Kompiitarri kun dhaloota kaanirra kompiitara xiqqaa fi kompiitara baay'ee saffisaa ta'e dhaloota kamiin dhaloota tokkoffaan minaalessa irra kompiitara xiqqaa fi kompiitara saffisaa ta'edha jechuudha. Akkasumas dhaloota kaa'irra cheaper dura qaalii jennee dhaloota tokkoffaa keessatti kun immoo rakasaa jechuudha. Akkasumas more reliable kaa'irra jechuudha. Dhugummaa isaa kaa'irra olaanaadha jechuudha. Inni kun kompiitara dhaloota tokkoffaa yoo ho'a olaanaa maddisiisu inni immoo isarra ho'a gadaanaa maddisiisa jechuudha. Akkuma asirraa argitan generated loss of heat. Kompiitarri kun more energy efficient jechuudha. Kompiitarri kun energy baay'ee barbaada jechuudha. Kompiitarri kun teknoolojii magnetic core jedhamu fayyadamaa jechuudha. Kun maal fayyadamanne assembly language yoo fayyadamu kun immoo magnetic core technology jedhamu fayyadamaa jechuudha. Kompiitarri kun save instruction ajaja memory save godhaa jechuudha. Akkasumas used machine language yookaan assembly language fayyadamaa jechuudha kompiitarri kun. Mee fakkeenya isaa haa ilaallu. Fakkeenyi isaa IBM 790 kan jedhamu akkuma suuraa argitan kompiitara kana fakkaataa jechuudha. Kompiitarri baroota sana keessa turan jechuudha. Fakkeenyi lammaffaan immoo CDC 3600 kan jedhamu isa namichi bira dhaabbataa jiru kana kompiitara guddaadha kan baroota ture jechuudha. Akka waan meeshaa muuziqaa qindeessanii fakkaata akkuma argitan guddaadha. Kana fakkaata jechuudha. Kompiitarri dhaloota lammaffaa jechuudha. Dhaloota sadaffaa keessatti ilaallu immoo kompiitarri kun kompiitara bara 1964 turedha. Inni kun integrated circuit jechuudha. Inni fayyadamu akkuma circuit jechuudha. Argamtu sana jechuudha. Akkuma argitan system inni fayyadamu used IC integrated circuit jechuudha. Kompiitarri kun smaller and faster. Akkuma amma fooyyaa dhufaa akkuma lakkoofsa warqaa deemu jechuudha. Dhaloonni isaa warqaa deemu. Kunis dhaloota lammaffaa irra xiqqaa fi saffisaadha jechuudha. Dhaloonni sadaffaan kun. Akkasumas dhaloota lammaffaa irra cheaper rakasaa jechuudha. Kompiitara kana keessatti dhaloota kana keessatti using fayyadamuu kan jalqabe keyboard fi akka monitorii fayyadamuu kan jalqabamee fi akkasumas operating systems bira akka OS jechuun operating systemidha. Kan itti fayyadamuu jalqabanii jechuudha. Akkasumas made available to large number of people jechuudha. Kompiitarri kun dhaloota jiran duraan turan irraa namoota baay'eedhaaf available ta'ee kan hojjetame jechuudha. Fakkeenya isaa yoo ilaallu akkuma argitan IBM 360 fi PDO 11 jechuudha. Akkuma argitan amma kompiitarri akka footoo irra jalqabaniitti kompiitarri sunniin dhaloota tokkoffaa lammaffaa irra baay'ee guddaadha. Kuniin immoo akkasumas hamma isaatiin xiqqaachaa dhufaa jechuudha. Amma immoo dhaloota arfaffaa wajjin ilaalla. Fourth generation. Kompiitarri kun
Kompiitara bara 1971 hanga har'aatti kan jiru jechuudha. No. Kompiitara kun siistemii inni fayyadamu microprocessor with very large scale integrated kan jennu jechuudha kan inni fayyadamu. Akkasumas akka agartan kun CPU dha jechuudha. CPU maal akkasiin taate afuritti dhufna jechuudha. Kompiitarri kun kompiitara KR xiqqaadhaa fi portable kan ta'e jechuudha. Akkasumas dhaloota sadaffaarra cheapest fi saffisni hojii isaa olaanaadha jechuudha. Akkasumas kompiitarri kun dhaloota duraan tura irra Aquarius dhugaa kan ta'ee fi reliability isaa olaanaa kan ta'e jechuudha. Kompiitarri kun memory guddaa kan qabuu fi handled device kan ta'e harka kompiitara xinnaadha handled kan ta'e jechuudha. Fakkeenya kompiitara dhaloota afuraffaa kana walaal desktoppiin jira, laptoppiin jira, kan irratti fayyadamaa kan jechuudha. Palmtop jechuun bilbila Android yommuu kenniifaa dhaloonni afuraffaa kana fakkaata jechuudha. Ammoo dhaloota shanaffaa laala. Dhaloonni shanaffaa kun kompiitara afurratti future hojjetamuuf ta'udha. Inni kun artificial intelligence kan ta'edha jechuudha. Artificial jechuun artificial nam-tolchee akka namaatti yaaduu danda'u jechuudha. Inni kun kan fayyadamu akkuma argaa jirtan akkuma footoo irratti argattan ULSI ultra large scale integration kan fayyadamuu fi kompiitara baay'ee saffisaa ta'e akkasumas kompiitara duraan rakkasaa ta'ee fi kompiitara saffisaan of amanuu teknoolojii inni fayyadamu quantumii fi teeknooloojii naanoo jedhamu kan fayyadamu jechuudha. Akkasumas intelligent kompiitara kun intelligent ta'e ofii isaatii beekee hojjetaaf jechuudha akka namaatti yaade. Fakkeenya kompiitara kana ilaallu roobootii fudhachuu dandeenya jechuudha kompiitara. Dhaloota shanaffaa kana keessa yoo ilaallu jechuudha. Fakkeenyaaf amma roobootiin akka namaatti yaaddii akka namaatti wanta barbaade hojjette jechuudha. Akkuma argaa jirtan roobootiin kana fakkaatti jechuudha. Teknooloojii kun wanta teknooloojii isaan fayyadamanii dhaloota kompiitaraa hagana yoo ilaalle nu gahaa jechuudha. Maarree hordoftoota chaanaalii kanaatiif haaraa taatan kooda subscribe godhaa maatii ta'a. Maatii taatan immoo tiyyuu galatoomaa siin jedha. Video taanee kutaa faana wal argina. Nagaan ta'a. Bye bye. Wal argina. Warra